Sagantaa kana nu qopheesse waaqni fayyaa nagaa kennuufi. Sirbina nyaanne dhugne sirbina amma. Eeboo baarootumsaa onnee bakarwaare gootummaa dhagaalte mootiin aboojitee fuutiin aangoodhaante. Waan akkana dhabe gaaffii kana mara ayyaana inni dhufne maal waan akkasii dhabe jechaan maal ani maal jechuudha maal jechuu keessa. Mallaqni nama marara abbaan koo dubaraa fi qarshii namatti namani birrii namatti namananii naan sadha ture. Gosh ilma hokootu mi arraayyaana waggaatti guyyaa baay'ee namatti tola yaa waaqa koo baga kanaan nu geesse. Ilma koo abbaan kee ture erga manaa ba'e daakoo sana golaa fuudhi nuu qalime. Miri nan qalaa. Miri ammoo gaa meeqaan bitte kana? Qarshii kumaaf 500 nan bite ilma koo. Qarshii kumaaf 500? An qaawwanii qarshii 15 naan jedhani garuu malee jedha. Anaan kan na dhibu opereeshinii godhanii baqaqsanii keessaa baasuu waan qarshii 15 gurguran. Kanaan booddee alaabee sirma nyaadhu dhugaan qaaquu. Ilma koo yaaddein erga fuutee booda an qaaquu alaabituun kenna fa tole. Tole ahaa andaaqoo fuudhee jechaadhaani. Ayi mucaan namaaluma si godha laata amma daakoo kana qali. Daakoo kana nan qala jedheen barindu ta'ee sodaate. Ayi maaluma si godha laata mucaan naati baruma baraan gowwaa kan daakicha qali amma. Daakoo nan qala jedheen barindu ta'ee sodaate armeego. Baay'ee bareedu baga waggaa geessanii baga ayyaana waggaan siin ga'e baga nagaa dhuftanii Nooraa Ajee. Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa keenya hir'isuudha. Ani Mulqanaa san ogummaa daayirektaraatiin Kaasaawwan Girmaa ogeessota istiidiyoo mara waliin si wajjin turtii taasisna. Baga ayyaana qilleetiin isin ga'e jecha kallattumaan karaa sagantaa osoo hin deemin fuuldura keenya daabboo jira. Asiimmoo keessummoota keenya sooshaal miidiyaa irratti kan beeknuuni keessummoota baay'ee jaallannuun qeerroof qarreewwan istiidiyoo keenyatti affeerranne ayyaana si wajjin kabajachuudhaaf mana keessan saatii keenya eeggannee dhufneerra. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u jecha baga nagaan dhuftan irra deebi'ee. Baga geessanis. Maanni nyaatamne. Ayyaana kan silaa. Nyaatama jira hin dhugama. Arra nyaanna. Sirriitti nyaatama. Sirriitti nyaanna. Indaaqottiinis. Jirti indaaqottiin duutee sodaate. Hayyee egaa kunoo sagantaa keenya Oromoon eebbaan jalqaban ture. Eebbaan jalqabna akka sagantaa keenya. Eenyu eebbisu hangafaaf quxisuudhaan jalqaba. Isaani ni eebbisu. Ayyee. Egaa waan nagaan nu bulche nagaan nu bulchu. Leen. Ayyaana kana ayyaana gaarii ayyaana milkii nuuf haa godhu. Rakkataan kan rakkate kan itti gargaaramu nuuf haa ta'u. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Biyya keenya biyya misoomaa biyya nagaa qabdu nuuf haa taasisu. Kana beekaa waan itti haa godhu. Ayyee baga ayyaana kanaan nu ga'ee kan rakkatitti argatu nu haa godhu. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Xiqqaa guddaa nuuf haa guddisu. Kanarraan immoo akkatti bareennee Abbaay TV kanatti argamnee qophii kana fakkaatu warra sagantaa kana nu qopheesse waaqni fayyaa nagaa kennuufi mana isaanii waan tokko hin irratiin kanumaan jedhaani. Hayyee sadaffaa irratti abbaa eebbisee dhumtire abboo manaa ta'edhani eebballeen danda'u naaf galcha. Hayyee kan nagaan nu bulchee nagaan nu haa bulchu. Kan nagaan nu oolchee nagaan nu haa bulchu. Waaqayyo tokko nu haa godhu. Biyya keenya nagaa haa godhu. Jireenya keenya keessatti nageenyi haa baay'atu. Hojii keenya irratti milkaa'inni haa baay'atu. Jiruu keenya irratti milkaa'inni haa baay'atu. Kanaan riseetti waaqayyotti haa godhu. Hayyee. Egaa nuti hundi keenya haatee nuti daabboon nuuf muramu achi daabboo keenya immoo Nooraa
Harkumaan Oromoon billaadhaan muru. Abaaboon tun immoo isaa teessu kaa'ee. Hin bareeddi. Egaa ni warri production manageriin keenya daaboo kana fuudhee achi mummureen waa fidu nuti xiqqoo taphanneeti kara sagantaa keenya deemne jechuudha. Hayyee akkamii Jirra kina. namni gowwaa Lammii gowwaa naan jedhani. Ani gowwaa miti. akka yaada kanaa Yaada kana just TikTok irratti waan ta'e hojjetu bifa ittiin gowwummaa kanarraa waa barachuu danda'an gowwaarraa wanti baratamu hin jiru hirrina gowwaan qabu yookaan muudoo gowwaan qabu bifa namni irraa barachuu danda'u just viidiyoo namni gallakkisuun irratti gowwaan sun akka naatiin na bukkee jira naatiin jaalallee kee bira kan akkas dhaqeeroo naan jedhu viidiyoo tokko yoo ilaaltan beeku garuu gowwaan sun waanuma namni jedheen sana qabata bitaa fi mirga laalu safuun beeku wanta dubbatu laaleen dubbatu sana keessa ka namoonni baay'eetiin barachuu danda'u bifa gowwaatiin just namoonni biraa jiraachuu danda'u yookaan immoo gowwummaa sanarraa barumsa barachuu danda'u jedheen ofuma kiyyaa kireet godhee kana qofa osoo hin taane viidiyoon kiyya baariyaalii kan ba'e taatummaa gosa baay'eetiin gowwaadhaan mooramma namoonni baay'een amma na baran malee viidiyoon kiyya baay'inaan kanan dura hojjedhe namoonni baay'ina beeku piraankiidhaan hojjedheera wantoota akka mana baankiitiin hojjedheera wantoota baay'ee hojjetamee ture dura. Jechuun garuu vaayiraal ta'e kan garuu gowwummaadha. Gowwummaadha sirrii. Paartii tokko laaleen ture akka carraa ta'e jaalallee kee bira deemuudhaaf deemtee akkati jaallattu itti muuf yoo deemtu dhiira ta'e isin jedhan. Yeesuma jechaadha amma. Egaa gowwummaa keenya yookiin immoo akka waan beekni godhanii warra nu lakkaa'aniif dhaamsa guddaa ergaa guddaa qaba jedhee yaada. Eeyyeen kana keessatti baay'ee gowwummaa kana keessatti waan baay'ee jira. Tokko taatummaa ijoolleen Oromoo an akka beekii biikoon fa'aa jiru naatiin jiru soorettiin jirti akkasumatti taatummaadha moor gowwaa ta'uudhaaf dirqama gowwaa taatee mul'isuu qabda. Ijoolleen karaa TikTokiitiin moor taatummaa kana fakkeessanii kan hojjetan waan dhufaa jiraniif akka nuti dandeettii qabnu agarsiisuudhaaf moor reaakshinii sanaan fakkaatee mul'ata. Akkuma kiyyaallee namoonni biraa kan hojjetan jira waan ta'eef nuti nama akkasii miti dandeettii haartiidhaanis shubbisuudhaanis weellisuudhaanis wantoota hundaanuu akka dandeenyu namatti agarsiisuudhaaf karaa TikTokiitiin dhufneerraa sinis argitaniittu. Egaa afaan magogaadhaan ayyaana keenya hin kabajnu. Sirbisi hin jiru. Maali daabboo bitaa nu galtanii sirbina nyaannee dhugnee sirbina amma. Sirbina. Sirbina nu sirba hin barbaadu. Sirbina kottaa kaa. Kottaa. Jirtu? Jirra. Nagumaati? Nyaannee quufnee shubbisneeti? Shubbisne. Amma karaa tapha keenya deemna. Ayyee. Lami jalqabu? Eegash. Sumarraan jalqabu. Ayyee. Burtukaana sadiitu jira. Lama fudhatte meeqa qabda? Burtukaana sadiitu jira lama fudhatte. Burtukaana sadii jira. Lama fudhatte meeqa qabda? Gaaffii xiyyeeffannoo barbaadudha. Yeroo kee itti fayyadamuudhaaf. Burtukaana sadii jira lama fudhatte. Lama tura. Lama tura. Lama qabda. Argateera. Baankii walitti himuun hin danda'amu. Tole abbaa gaaffii deebisuurraa namni itti aaneeru dammaqaatii baankiittiidhaaf jajjabaadhaa. Tole ayyee. Naatee ayyee. Jechi liqeessuu jedhu hiikni isaa maal ta'a? Mee jecha biraatiin. Gargaaru. Liqeessuun gargaaruun ta'a. Adaruu? Adaru. Jecha liqeessuu. Liqeessuu. Liqeessuu? Jecha liqeessuu? Jedhu hiikni isaa maal ta'a? Jechi liqeeffamu.
jechi liqeessuu jedhu. Jechi liqeessuu jedhu. Hiikni liqeessuudhaaf ta'u yookiin immoo jechichaaf. Gorsa. Liqeessuudhaaf. Adarbu. Liqeessuuf ta'u. Adarbu. Sorry. Wayi. Jechi liqeessuudhaaf hiikni isaa maal ta'a? Waan qabdurraa tokko nama sanaa kennu Kennuu yookiin ergisuu. ergisuu. Ayyee. Sirriitti argatteetti tolee si bira hin jiran. Ilmoon sa'aa baankiin jenni. Sooreen deebistee jedhu taanaan jalqaba baankii jechuu qabda. Kanaaf gaaffii dubbisuu jalqabeera. Edan gaaffii dubbisuu jalqabe. Baankii yoo jettee illee isiniif hin qabamu. Kanaaf dammaqaa. Tolee ayyee. Bii si bira hin jira. Ilmoon sa'aa maal jedhamti? Ilmoon sa'aa Maal jedhamti? jabbii. Jabbii. Maa shakkitere? Ayyee. Sorry. Wayi. Hin jennu. Nagaa. Bank. Wanti ni minaakaa. Si biraan jira. Mammaaksadha. Qilleensa irratti bakka duwwaa. Qilleensa irratti bakka duwwaa. Maaliin godhan? Mana ni ijaaran. Bank. Yeroo lamammaa bank jechuu baannaan. Tolee, si biraan jira. Suuraa dubartii Moonaaliizaa jedhamtu kan bocee eenyu? Lammii biyya Jarmanii garuu maqaa isaa hin beeku. Maqaa isaa? Yaali? Narraa darba. Adarbu. Anis narraa darbu. Adarbu. Bank. Daafinchee. Daafinchee nama jedhamu. In deebisnee osoo deebisee baank kan jedhu kanaaf na adarbu jedheera carraas ilaala. Daafinchee. Gaaffii? Daafinchee. Eenyu? Leonardo Daafinchee. Leonardo da Vinci. Daafinchee. Haa ta'u sillaadha. Tole. Bank. Tole. Meelaan hibboodha. Mana ijaareen karaa isaa wallaale. Adarbu. Tole. Carraa filadhu. Irra deebi'uu gaafficha. Mana ijaareen karaa isaa wallaale. Hibboodha. Adarbu? Hayyee. Baguma adarbu jette. Akkuma adarbu jetteen yeroo keenya dhume. Kanaaf amma dirqama nama tokko hir'isna jechuudha. Hanga danda'ametti nama gaaffii hin deebisne. Nama baankii hin deebisne osoo hir'isan gaariidha. Maaliif maallaqa akka sassaabattanitti nama gaaffii isin deebisu osoo tursitan gaarii ta'a. Amma nama tokko hir'isna jechuudha. Barreessaa. Hayyee. Seera hir'isuu keenyaan nama cimaa yookiin marsaa kanarratti nama gaaffii baay'ee deebisee hir'isuun hin danda'amu. Gaaffii 5 deebistanii tokko baankii osoo hin jedhiin haftanii 1,000 qabdu ture 200 sin jalaa hir'ateef waan baankii hin jenneef 800 baankii keessaa qabdu. Lammii hir'isuun hin danda'amu. Cimaan keenya lammii waan ta'eef. Lammiin garuu abbaa fedhe hir'isuu hin danda'a. Amma nama barbaadan lammiidhaan kanaaf barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya baga ayyaana qilleetiin isin geejjechaa nutis sagantaa keenya ayyaanaa hir'isuu kunoo isin wajjin turtii taasisaa jirra. Turtiin keessan Abbaay TV qophii hir'isuu waliin haa ta'u. Eenyu hir'ifamu? Barreessitanii? Barreessine? Otoo hirrifamuu baatan illee natti tola. Dirqama kan taphamiti ree? Ayyaana waggaa kanatti nama hir'isuun namatti ulfaata dhugaa. Maaloo jalaan hir'isiin dirqama? Dirqama seera kan taphamiti ree? Taphaaf malee hamaadhaaf miti. Barreessitanii? Al tokko hundi keessan ol qabame. Al tokko? Hundi keessan? Ol. Ana jechuun hin danda'amu. Amma dirqama nama tokko. Barreessi hanga sana deemee
Meelaal sanyii meelaal kun nyaataan. Aha mee bi seegaan jira. Def mee al takka kun keessan gadi musinaa mee. Tokko marra buus. Sanyii tokko lama mee sanyii nagaa jirta miti normee hin taphannaa. Tole. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya isa jalqabaatiif sanyii dirreen karaa marsaa keenya lammaffaa deemaa jirra. Irra deebi'uudhaan dhagaa ayyaana qilleetiin isin geejjechaa lammi nagaa jirtoo baga geesse. Amiin baga waliin geenye. Tole marsaa lammaffaa sirraa jalqaba. Ayyee rakkin qabu. Lukkuuf kuusii yoo jenne re'eef maal jenna? Kokorii. Kokorii. Bank. Ayyee. Naati si biran jira. Kuni gaaffii miti. Cukkoon maal irraa hojjetama? Dhadhaa. Daakuu garbuu. Aha garbuu. Bishaan. Haa ta'u. Sillaadha tole. Bank. Cukkoo irratti garuu bishaan hin galaa? Hin galu. Wadhiira waan taateef. Bishaan jettee sooreen daftee. Hayyee biyya si biran jira. Jechi haaloo jedhu hiikni isaa maal ta'a? Haaloo. Jechoota babbareedaa. Lakki. Biqu. Jechi haaloo jedhu hiikni isaa maal ta'a? Ijaaboo kammoo haaloo na gaafatti mee? Ijaaboo. Sirriidha. Ammaa shakkiteere anis sobee akka itti dhabduuf akka dogongortuuf yaaliin ture hin taane tole siilla baank jettiin ilaala. Hayyee. Sorry. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos waggaa meeqaffaa isaatti cuubame? Waggaa waggaa 33ffaa. Waggaa 33ffaa. yaa tokkoo fi ayna darbu. Wayyoore jee tokko. Lammi carraa. Waggaa 25. Waggaa 18 15 natti fakkaata. Waggaa 18. Gaaffii isa kana tolu gabaatti bareeda. Isa kana tolu. Lakki. Gaaffii kana. Lakki irra hin deebi'u. Hin deebinee gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos waggaa 30ffaa isaatiin cuubame. Tole si biran jira. Diraamaan raadiyoo waggaa 19 ol faanaa irratti daddarbaa ture. Diraamaa maal jedhudha? Rasii deebi'u gaaffichaan si sirreessan. Diraamaan waggaa 19 ol afaan Oromootiin faanaa irratti daddarbaa ture. Waggaa 19 ol seenaa keenya irra illee jiru. Hanga ammaatti isadha. Baay'ee nuuf dhiyoodha. Sakaalta. Raadiyoon jedhee Adar. Adar. Goojoo. Reediyoo Itoophiyaa. Raadiyoo faanaa. Faanaan. Faanaa irratti waggaa 19 ol afaan Oromootiin. Sorry. Yaalta? Antini bullateeti moo daddarbaa ture raadiyoodhaan. raadiyoodhaan qofa? Kan daddarbaa ture.
Abbaa Jaamboo. Baata minaan jechuudha. Ayyee tole mee si biraan jira. Qopheessituun Odaa Awwaard eenyu jedhamti? Yeroo keessan itti fayyadamtan gaariidha. Adarbu taanaan. Bishooftuu miti. Hadarbu hin deebisu warri kaan. Kanaaf hin dhabdu. Lami. Qopheessituun Odaa Awwaard. Numaan samuuna kana. Odaa Awwaardiin jira. Odaa Awwaardiin jira. Yeroo abbaa dhiyeessee. Qopheessituun. Qopheessitu. Isheen shamar. Shamarree. Walitti beeksisaadha? Walitti beeksisaadha? Adarbu. Bashaaddu. Bashaatu tolama. Danda'e. Ayyee sillaadha. Baank. Kanaaf narra hadarbuunis gaariidha. Yeroo keessan itti fayyadamtan amma gaaffii lama carraa gaaffii lama hundaniitu jechuudha. Kanaaf yeroo keessan dhumeera baankii seetii miilaan silaadheera eenyu eebbifamu marsaa lammaffaa hundi keessan deebisan. Marsaa kanarratti gaaffii 4 deebistanii sila 800 baankii keessaa qabdu ammas 800 walitti 1600 baankii keessan irraa qabdu marsaa kanarratti biikoo tuquun hin danda'amu. Cimaa keenya ture. Kanaaf inni abbaa fedhe hir'isuu hin danda'a. Dafaatii hundi keessan al tokko barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu sagantaa ayyaanaa akka kana akkatti bareedee kanatti deemaa jira. Mee hir'isuu keenya irratti hirmaachuu warri barbaadan toora bilbila keenyaatiin nu quunnama. Akkasumas sagantaan isin darbee yoo jiraate YouTube keenya hir'isuu isa jedhuuti. Subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan yaada keessan achirratti nu hiruudhaan nu deeggaraa nu jajjabeessaa nuti yaada keessan fudhannee nu deeggara taanaan deebisnee isinitti galatoomaa jechaa yaada keessan fudhannee hojiirra oolchina. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya ayyaanaa hir'isuu waliin haa ta'u eenyu eebbifamu. Hayee mee hundi keessan al takka hundi keessan Milal. Me, naga. Lor me. Inta bannan deemtanii har'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya lammaffaatiin meelaalee hir'isnee karaa marsaa keenya sadaffaa deemaa jirra. Ayyaanni akkamii? Ayyaanni baay'ee bareeda. Namatti tola. Taphataa. Ayyaanni akkam turanii kalee? Gaariidha. Nyaannee? Sirriitti? Tole gaaffii kun lammiirraa jalqabamus. Ayyee rakkina qabu. Maqaan abbaan lataa inni sirrii eenyu? Asfaarataa Admaasuu. Qaabbaasa. Sillaadha. Admaasuu Biraan Baank. Ayyee. Tokko kan 10 caalu yoo maal ta'u yookiin maal irratti? Tokko 10 kan caaluu danda'u maal irratti? Yoo zeeroo lama qabaate. Yoo zeeroo lama qabaate. Lakki biyya silaa. Tokko 10 kan caalu maal irratti? Lakkoofsoleedha. Lakkoofsa? Injiru. Injiru? Injiru. Jira. Sorry. Irrana deemta. Tokko kan 10 caalu yoo maal ta'u yookiin maal irratti? Namni kurnan sun isa caalaa jiru ta'ee inni immoo isaan duubaa ka'ee tattaaffatee isaan hin caalu. Maaliin? Fakkeenyaaf maaliin? Xiqqoo ishee osoo naaf hoyyee. Beeku adarba yeroo keessanii. Gootummaadhaan yoo caale gootummaadhaan namni tokko kobaasaa nama 10 gootummaadhaan yoo caale. Sadarkaa mana barumsaa fi fiigicha irratti. Fiigicha irratti tokko fiigdee
tokkoffaa baatee kudhanii caalan sadarkaa barumsaarrattillee akka kan biyya naguma nagaa keetii Jirra. mee akkamii gara sooshaal miidiyaa dhuftee? Gara sooshaal miidiyaa akkuma carraatiin dhufe yaadee osoo hin ta'in. Carrattiin kun eessaan dhufteera? Yeroo qophaa koon jiraadhaan ture. Zimmi jedhee yeroon sooshaal miidiyaa irra galee tiktookii minaamin ilaalu dibbirtii kootiin ba'an ture. Zimmi jettee sooshaal miidiyaa gaafa ilaaltu dibbirtii kee irraa baatee achi namaanis dibbirtii irraa baasuudha. Achumaan sooshaal miidiyaa. Yeroo jalqabaaf yoo viidiyoo hojjettu meeqas ilaalan? Yeroo jalqabaatiif viidiyoo yeroo hojjedhu namoota baay'eetu na ilaale. Na arrabsaniyyuu hundumaa. Si arrabsu inaarte? Inaarre ittuu akka na arrabsaniif namni na daawwachaa jira, na argaa jira, namni na baraa jira kan hin jedhu xiqqeedhumaan ani viidiyoo hojjechuu itti fufee jechuudha. Viidiyoon kun jalqabaa? Viidiyoon kun jalqabaa sirba haaraa dhufe tokkotu jira. Yeroo san biyya Biraaziliin jiran ture. Aadaan keenyi kana, afaan keenyi kana kan jedhuunidha. Kan ani viidiyoo jalqaba hojjedhe tokko. Namoonni baay'een kan na daawwatan isarraanidha. Uffata aadaallee hin qabun ture. Uffata mana keessaa noormaali. Sanumaanii dhufe. Argadheera garuu itti fayyadamee hin beeku ofii kootiif. Yeroo baay'ee namoota gargaarsa barbaadaniif giftii biyyoota alarraa namoonni naaf kennanii ijoollee rakkataniif namoota garaagaraatiif sheerii godha malee ofii kootii gaaf tokkotti fayyadamee hin beeku. Maaliif faayidaa argachuuf jedhee hin dhufneen. Kun immoo inuma waan guddaa dabarsitee jedhee yaada. Maaliif itti yaaddee miti osoo hin yaadiin illee maallaqni xiqqoo Maallaqni nama marara. Abbaan koo dubaraa fi qarshii namatti namanii birrii namatti namananii naan jedha ture. Birrii irratti namni nama barbaadu garuu nama caalchifadha yeroo baay'ee warra naa gadi jiran hin ilaala. Sirriidha biyya galatoomii. Gaaffii koo suuraan jalqabamu. Tole. Olompikii atileetiksii 10ffaa irratti meetira 10,000 fi meetira 5,000 warqee biyya keenyaaf shamarri galmeessiste eenyu jedhamti? Shamarri Muluu Adarbuuti. maqaan ishee na jalaa fedde malee hin beekan ture ishee Adarbu. Sorry. Xurunesh Dibaabaa maashee. Suriidha maqaan ishee na jalaa. Hayyee. Bank. Bank. Aha. Maqaan isaa sorry. Baandiin afaan Oromoo inni jalqabaa maal jedhama? Baandiin afaan Oromoo inni jalqabaa. Afaan qalloo. Afaan qalloo. Lammi nagaadha? Jirra kino. Jirta? Jirra. Kan baankitti? Baankiin baay'ichaa abunaa kennaan barbaadu. Barbaadu. Sifa kennamu? Nagaadhatti? Jirra jira. Ayyaannu? Ayyaanni bareedaa. Bareedan? Deebisee tutan deebisee tureera. Baankii jechuudha afeettee. Maal jechuudha? Waan akkanarra jechuudha. Gaaffii kana bara ayyaana inni dhufne maal? Waan akkasiidha jechaan Ifama ifama lammi. maal ani maal jechuudha maal jechuu keetu? Lammi. Ifama? Kun qabu. Maaliin godhe ani immoo baankiin jennee jechaanii ture mee maafii mucaanatti qabame moo jedha. Lammi. Jirra. Baanki jettee taare. Baankiin jennee baank. Jeebisee jedhu? Si kennu. Hayyee. Guyyaan baqattoota addunyaa jiran kam keessatti kabajama? Guyyaa baqattoota addunyaa. Adarbu ifa. Adarbu. Ji'a Arfaffaa. Arfaffaa. Ji'a Arfaffaa. Maqaa isaa?
Lammaffaa sadaffaa jechuun hin danda'amu. Guutummaa maallaqaaf mitiire hamma dandeessan gaaffii kallattoo waan osoo deebisan gaarii ta'a. Mudhiinti. Bareeduma ani beeku narraa darbu. Adarbu. Narraa darbu. Adarbu. Tarii caamsaa. Caamsaa. Qabajii digda. Naaf. Suma biraan jira. Barreessitanii? Barreessina. Mee hundi keessan al takka. Asuu gara laaftuudha maali? Asuu tapha miti? Tapha. Galatoomi biyya. Miilaan. Nagaa. Jirta? Sirra. Xiqqoo boqottee miti? Akkam karaa akkamitiin karaa TikTok kana dhiftee? Anillee TikTok irratti baay'ee miti. Ani moodeliidha. Moodeliingiidha. Yaa. Namni baay'ee maaliif TikTokiin hojjettu namni naan jennaan hin gara isaa dhaqee. Achi moodeliingii irratti akkamiin seentee dorgommii yookiin immoo beeksisa argiteeti moo? Beeksisa argeetanii achi ani gara Finfinnee dhufe achi asitti baradhe. Eessatti baratte moodeliingii? Meeksikootti baradhe. Akka eebbifamtee taare? Eebbifamtee? Fixeera. Eebbifaa baate? Ayi eebbarratti hin qabu. Hin qabu? Wallaalummaa dhaqa dhiifama. Kamiifuu milkaa'e hojii keetiin? Namni. Tole. Lami? Tokko. Ammas warraan jalqaba. Ayyaana warra jalqaba. Gosti jaldeessii inni guddichaa yookiin inni jabaa maal jedhamee waamama? Adarbu. Adarbu. Gorilla. Koreellaa. Reetti argateera. Bank. Adaraa seeraa. Adaraa seeraa. Ammaaf nallaadhaaf. Boodaaf garuu isa kanas dhabdanii baankii keessan irraas maallaqa sin jalaa hir'isa. Isa kana nan dhiisa. Tole. Baank jetteetti suuree si biraan jira. Dorgommii Olompikii booksii irratti abbaa murtee meeqatu jira? Sadi. Abbaa murtii moo Abbaa murtii. lama? Lami. Tokko. Tokkotti. Afur. Afur miti. Shan. Tokkittiidha. Maattiin godhu kana gittee? Nama nama ta'uun dhaa namaan. Sorry. Naguma. Jirta? Jira. Jaalallee keenya. No. Ani jaalallee TikTok irratti jaalallee shii ta'een hojjedha. TikTok irraan kan Obboleetti kiyyaa. Finfinnee waan biraan qabnu. Obboleewwan. Namoonni baay'ee gisee nu bira wal biratti nuuf argan akkasitti tasaabu sooshaal miidiyaa irratti gisee hojjennu akkasitti waan hojjennuuf namni baay'een tilmaamu waadha mana keetii abbaa mana keetii laayivis gaafa seennu akkasuma jedhu. Gan nuti isa bara tokkotti guddannee obbolaa jechuu dandeessa. Akkuma tokkotti guddanne. Isheen just intala naannoo kiyya jirtudha. Akka dheeratte kana miti umurii ishee gara malee xiqqoodha. Baay'een guddisee obboleessa ishee wajjiniin hiriyaan kiyya obboleessa ishee wajjiniin umurii kiyya immoo fagoo miti baay'een guddisee naaf hin jedhamu umurii kiyya fagoodha. Ani haadha manaa qabaa mucaas qabaa mucaan kiyya maqaan ishee Milkee jedhamti namoonni baay'ee miidiyaadhaan hin beekanii asumaan anan jechuu barbaadu haadha manaas qabaa mucaas qabaa sooree just hojii taatummaa irratti TikTok irratti hojjechuudhaaf. Naatiin akkasumatti ijoollee naannoo tokkooti maarkireet goonee TikTokidhaan aartii kana bifa qoosaatiin bifa barumsa qabuun gara uummata kanatti hin gallakkisnee guruupidhaan yookaan tiimidhaan eegalle malee obboleewwan sadan keessan. Obboleewwan sadan keessan. Akka haadha manaa qabdus akka daa'ima qabdus hin beeku ture. Baga geessee jedhiin kara. Baga geessee haadha manaa koo sin jaaladha. I love you so much. Ini kaleessa nyaanne arrasitti fufaa hin nyaannaa seera nyaannaa hin dhumu haadha milkii kiyyaa koo sin jaaladha. I love you. Hayyee
isinillee baga geessanii gaa uummanni Oromoo saba baay'ee saba garaa laafessadha. Kanaaf ijoollee kana tokkidhumaan tokko share like tap agodhanuuti. Tap opening tap goda hundi keessa namoota dalakkisina namoota as keessa jiran hunda qabadha biiftara faa qabadha biiftari keenya irraa ishiidha baga ayyaana qilleetiin isin ga'e baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin si ga'e jedhamu malee. Ayyee anillee baga waliin nu ga'ee jechuun barbaada. Gadatu. Kara gaafii koo deemu tole. Ameerikaa keessatti siidaan guddichi meetira 190 ol dheeratu yaadannoo eenyuudhaaf dhaabbate? Laatin Ameerikaa. Siidaa Yesuus Kiristoos dhaabbate. Kolombiyaa. Irra deebi'uu nan danda'a. Ameerikaa keessa siidaan guddichi meetira 169 ol dheeratu yaadannoo eenyuudhaaf dhaabbate? Martin Luther. George Washington. Ayyee lamni sibiran jira. Ayyee. Akka biyya keenyatti tiyaatarri jalqabaa kan yookiin maal jedhama? Tiyaatara afaan kamii? Akkuma afaan Amaariffaatiin jalqabne akkuma biyyaatti. Tiyaatarri yeroo jalqabaa. Yeroo jalqabaa barreeffame. Adar. Sorry. Jirta? Arana deemte? Tiyaatarri yeroo jalqabaa biyya keenya keessatti barraa'ee maal jedhama? Adaru. Fikir እስከ መቃብር. Tiyaatarri Fikir እስከ መቃብር kitaaba. Iyyaaltu carraasni ilaadhu. Afaan Amaariffaatiin jedhama. Afaan Amaariffaatiin. Siniif hin qabamu garuu. Isaaniif hoos deebiin. Isaaniifis yoo deebistanii rakkoo hin qabu. Tiyaatara. Adaru. Adaru garuu Adaru. Meel. Faabullaa jedhama. Faabullaa. Kan argamu sumayyuu faabullaa yeroon keenya dhumee maa yeroo maa akkatti deema? Yeroon garmalee deema. Kinoo gideen galla maskala kabajnee timbalala ayyaanni qillee dhufe. Ayyaanni qillee dhufe kinoo kaleessa taphachaa olle dhugaa. Miti? Maali garuu waa'ee ayyaana qillee nu gaafanne maa nuti aan qophoofne waa'ee ayyaana qilleeti. Jira. Amma bira geenye malee jira. Hirrisuu laata maanni? Si foole. Anna foole. Dabattu taana? Ayyee. Tapha gaama marsaa arfaffaa ayrifamu barreessaa. Nagaa jirta? Ayyaanni akkami? Mee sanyii waliin wal baruun barbaada. Sanyii eenyu maal hojjetaa? Ani kaayyoo muraasni fi ofii kiyya waan osoo hin taane biraa lamaa weellisaadha. Anillee hojii sanyii keessa hojjeta. Sadwaamee inni sababa uffata aadaa uffatanii weellista sagalee. Anatu affeeramee jechuun weellisaan isadha. Ani ogeessa kaameraa hojjedha. Kan hojjedhu ogeessa kaameraa waan istiidiyoo dharan hojjennu namoonni weellisaadha biyyaa kooti isa waliin dhufee inni sababa uffata aadaa uffatee jireef bakka isaa weellisa. Ayyaanaaf waamne inni akkamitti uffata aadaa malee dhufu? Baga dhuftee baga nu waliin itti taasiste hojiin akkamree? Hojii baay'ee bareeda. Mudannoon dhabu hojiin kaameraati. Mee mudannoo wayii? Mudannoon si mudate yoo jiraate? Hojii kaameraa keessatti kan mudate yeroo tokko tokko uumaa badaa waraabamee ka'ellee yerootti mudatu jira. Kan hojjetus immoo kophaa kiyya osoo hin taane Qindeessaa Ayyaanaa jedhama. Baawwantuu istiidiyoo anis jalatti hojjeta. Kan itti hojjennu laga xaafuurraati. Yeroo baay'ee mudataa. Akkamiin darbe ture? Maal goona? Waan erga badee maal goona? Maal hin dandeenye. Mudannoon waan dhabamuti inuma kaameraa waliin argate. Namni tokko nama
sirkuchuu illee namni danda'u jira. Sirrii Miti obsaan dabarsuudha. Hojiin kamiyyuu mudannoon dhabu. Yaadni kanuma sirba waliidhaan qabatee yeroo muraasa booddee Jirtu? Jirra. Ayyee. TV abbaa jirra. Ayyee. Wal qabaaka. Inni risnaa ammoo. Tuba. Nyaataan of barreessuun hin danda'amu Hin jedheera. danda'amu. Dubartiifnee barreessina amma. Ay, nyaataan qof dafika. Ayyee, al takko mee? Sooretti. Sooretti yaa rabbi. Maali choo? Shamara tokko illee kan tani. Rakkoo Galatoo waan dhufteef. Ayyee. Sis galatooma. Ayyee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa arfaffaatti shamara tokko of biratti hambisatanii turanii isheeyyuu hir'isaniiru. Mee amma marsaa isa dhumaatii eenyuun hir'isuu waan ilaallutaa turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u irra deebi'uudhaan baga ayyaana qilleeti. Isin gahee ayyaanichi kan nageenyaa, kan jaalalaa, kan tokkummaa nuuf haa ta'u biyyi keenya kan nagaa itti taatu, gurri keenya kan nagaa itti dhaga'u, ijji keenya kan nagaa itti argu nu haa godhu jecha kallattumaan gara marsaa shanaffaan deema jechuudha. Tole. Jirtu? Jirra. Maa dammaqaa akka fuulli. Ayyee. Fuula ayyaanaa miti kun. Fuula ayyaanaa. Suuraan jira. Lama. Tokko. Leencaaf bosona yoo jenne hantuutaaf bakka duwwaa. Hantuutaaf boolla. Boolla. Baank. Naati. Hiriyummaan shamarran lama gidduu jiru maal jedhamee waamama yookiin maal jedhamuun beekama? Shamarran lama gidduu jiru. Adarbu? Sayyoo. Sayyuu? Lami? Addooyyee. Addooyyee miti. Hin deebistuu warri shamarranii? Koodee. Koodee miti. Bi? Hiriyaa shamarranii. Hiriyaa shamarran lama gidduu jiru. Hiriyaa shamarran lama gidduu. Obbolummaa. Obbolummaa miti. Adarbu? illee obbolummaa jechuun Michuu. 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 Michuu liqee. Michuu. Jarri lama michuudha yoo jedhamu. Viidiyoo waan ta'e jennee michuu liqee. Ayyee. Biku. Nagaa. Jirta? Jirra. Mimi biku waliin moor wal baraka. Okay, isheen bikkoo jedhama. Ayyee. Maqaa guutuu kiyya Biqilaa Magarsaadha. TikTok irratti tiktaakeridha. Bikkoo dameedha jira. Achirratti eenyummaa saba Oromoo kan ibsu viidiyoo garaagaraa hojjenna. Amma tokko waa'ee seenaa irrattidha kan inni hojjennu. Namoota biratti fudhatamaa viidiyoo argatee hojjechaa jirra. Viidiyoon kiyya inni jalqabaa barsooma jiran kan jedhu nan inni hojjedhe. Nama afaan Oromoo hin beeknetu gara kiyya dhufaanii barsooma jiran jechuun akka nama ayyaana qabutti afaan Oromoo hin danda'u guyyaa tokko gidduutti afaan Oromoo dubbachuun barbaada jedhanii na bira dhufu. Bakka guyyaa tokko gidduutti akka afaan Oromoo dubbatan qoricha isaan dandeessisuun laadhaa fi mudannoon viidiyoo sun baay'ee vaayiraalii viidiyoo baay'eedha. Mucoon irraa fuuttee erga qoricha sana nyaateen booda afaan Oromoo jalqaba kan isheen baratte ilma haadha raawwatteetu afaan Oromoo eegalte. Viidiyoo vaayiraalii baay'eessadha. Ergasiin booda immoo kaaraakterii Gaash Badoo achirratti namoonni baay'een isaan beeku. Isaan si beeku. Nulis Gaash Badoodhaan beeku. Gaash Badoo yaa. Barsooma janis viidiyoo baay'ee bareedaadha. Viidiyoo bareedaadha wal qabattee. Baay'ee gaarii. Gaaffii koo jalqabu sirna tuqaalee keessaa yaada keenya xumuruudhaaf kan nu fayyadu sirna tuqaa sakami. Yaada keenya xumuruudhaaf. Fakkeenyaaf waan ta'e barreessitee yaada kee xumurtee dhumarratti sirna tuqaa sakamiin keessa. Tuqaadhumaan tuqamti garuu. Sirriidha.
Tuqaadhaan tuqamti garuu maalillee hayyee sillaadha lammi sibiran jira jirtanti ayyaanni gaarii Ayyaanni gaarii dhalatannee jirra kaleessa irra turre maal odhis nu ulfaata miti sirna gadaa keessaa baankiin jenna nagaa kanan jedhu la sin waameenna waajjira jechuudha tole dirqama ta'uu qaba wanti dirqama baankiin jenne taanaan maal godhare baankiin jenne taanaan baankii kiyyaaf gala ayyee sirna gadaa Oromoo keessatti fuudhaaf heerumni hanga dhiiga meeqaatti lakkaa'ama? Torbatti. Baank. Shamarri tokko heeruma gahuu ishee kan beeksistu ulee bobaashii jala kaa'achuudhaan. Seerri kun naannoo Oromiyaa bakka kam keessatti beekama? Kamisee Walloo Kamisee sirriitti argateera. Baank. Tole. Baank akka jette yeroon dhume maali garuu dhugaa arra yeroon baay'ina jalaa deemaa jira. Hayyee marsaa kanaa gaaffii afur deebistan. Lammii fagalatuuti tokko baankiin jennu. Kanaaf gaaffii sadii qabdu 600 walitti hidhamee baankii keessa 2800 qabdu. Inni kun marsaa sadhumaati. Eebeluu hir'isuu hin dandeenyu jechuun hin danda'amu. Maaliif maallaqa hanga ammaa baankii keessatti kuufachaa dhuftaniif waan dorgomtaniif dirqama namni tokko hir'ifamuu qaba. Hanga danda'ametti wal ilaaltanii hin barreessinaa. Haqa hojjechuun gaariidha miti. Nama hanga ammaa cimaan turre akka feetan haaluus qabannaan baachuu hin dandeessu. Kanaaf nama tokko hir'isnaa eenyu haa hir'ifamu barreessuun dirqama. Jirta? Naguma? Eegas lawaa'ee kee lammiin xiqqoo dubbachuu yaadeera. Naati jedhu viidiyoo tokko laaleen tureeyyuu. Saamma maalirratti naa kennitee jette. Naati. Tukii viidiyoo yeroo jalqabaaf akkamiin hojjettee gareedhaan hojjettu hundi keessan? Gareedhaan hojjennaati kophaattis chaanaalii tokko qabna. Chaanaalii kee maal jedhaa? Naataanii. Viidiyoo mee kontentii akkamii qaba? Waa'ee harmee irratti harmee kee baay'ee sinan jaaladhu. Harmeen kee waggaa 1000 siifaa jiraattu. Ni viidiyoo kana ilaalaa jirta. Eeyyee baay'ee viidiyoo gaariidha. Achirratti waa'ee harmee ibsuun barbaada. Harmee kee hedduu sinan jaaladhu. Kanaaf waa'ee harmee xiqqoo saasarratti hin gadhiifamu baay'inaan viidiyoon vaayiraalii ba'e 100 afaan ta'e argate. Armeedha. Siisi. Hunda keenyatti hojjete. Ishee kanamaa. Hayyee eenyu hir'ifamuree? Barreessaa akka addafaati. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuuf marsaa sadhumaarra geera. Eenyuun hir'isuu waan ilaalluta. Turtiin keessan Abbaay TV sagantaa keenya hir'isuu waliin waan ta'eef guddaa galatoomaa jecha ayyaanni keessan irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa isiniif haa ta'u hir'isuu kanarratti hirmaachuu warra barbaadaniif toora bilbila keenyaatiin qunnamaa jecha eenyuun hir'isa? Al takka Naataan si jecha Noorika. Naguma lama tafne maal godhu amma baankii jechuun isinirraan eegamu. Gaaffii 5 isiniif filadhaa. 5 keessaa namni gaaffii baay'inaan deebisee maallaqa 2800 kan isaa godhata jechuudha. Gaaffii lammiin gaafadhee lammiin deebisuu baatee carraa beekoodhaaf laadhee hin deebisa taanaan siif qaba. Beekoonis gaafatanii lammii deebisuu baannaan lammii yoo argata lammiidhaaf qaba. Nuti jalqabuu hin dandeenya jennaan jalqabuu nan danda'an. Jalqabu? Lammi sumarraan jalqabamna.
Siree cabsii kayyoo jedhamu maal jechamu barbaadameeti? Siree cabsii kayyoo jabaadhuuti yookaan furdadhuuti sittaa tolee. Eeyyee jabaadhuu cimii ka'ii jechuudha. Cimii ka'ii. Baay'ee beeku. Sa'aan aannan hin kennine yookiin aannan hin baanne maal jedhamti? Sa'a bu'ee. Sa'a bu'ee nama Go'ee osoo ta'e mee yaali carraa tokko. Maseen. Maseen. Aannaniif moo? Aannan moo sa'aa fi? La sa'a aannan baay'inaan hin kennine yookiin aannan kennuu dhabde maal jedhamu? Maseenni kan da'uu hin dandeenye kuni aannan. Raadha. Raadha. Laata. Namni Sa'a guute. Guute. baakuu. Tolee. Waanuma xinnoodhaaf ooruudhaaf yoo jedhamu maal jedhamu? Daftee taartii. Daftee taartii yookiin jallantii harkatti. Lama. Namni wal dorgommii fiigicharra jiru lammaffaarra isa jiru yoo durse meeqaffaa ta'a? Maffaarra isa jiru. Yoo durse meeqaffaa ta'a? Maffaarra isa jiru. Dursee tokkoffaa. Beeku. Lammaffaa. Lammaffaa. Lammaffaarra jira ture. Isa lammaffaa durse. Lammaffaa ta'a. Fakkeenyaaf 3 jirra miti. Isin beekon tokkoffaa ture. Ati lammaffaa turte. Ani sadaffaan ture. Ani yoon si dursee meeqaffaan ta'a? Namni tokko giddu galaan guyyaa dhalootaa meeqa qaba? Jugalaan. Nangasi. Jugalaan. Namni tokko giddu galaan guyyaa dhalootaa meeqa qaba? Akka walii galaan hayyee. Guyyaa dhaloota tokkuma qaba. Tokkuma qaba. Tole. Oromiyaan naannoo meeqa qabdi? Oromiyaan naannoo matakka. Naannoo matakka. Oromiyaan humti naannoodha. Tole. Magaalaan guddoo naannoo Gaambeellaa eenyu? Magaalaa guddoo naannoo Gaambeellaa. Eenyu? Gaambeellaa. Gaambeellaa moo? Gaara guddoo qabdi. Shakkiin kaa? Hayyee. Siin laata? Beeku. Barreessaan fiilmii eelaa eenyu? Itti boonye miti sirriitti eelaatti. Irraanfatamu. Barreessaan Abiraam Jaalataa. Abbaan ta'a. Argatteetta. Egaa gaaffii 5 siniif laatamee lammiin gaaffii gaafatamee 5 keessaa 3 deebisuudhaan beekkoon immoo gaaffii gaafatamee 5 keessaa 4 deebisuudhaan maallaqa keenya baankii keessa jiru sagantaa keenya hir'isuu har'aa falmatee dorgomtoota 7 waliin qomoo wal qabee mo'ataa torbee kan sagantaa ayyaana keenya kan nu bareeche biikkoodha jechuudha. Biikko. Baga gammadde. Walumaanoo. Maalitti goonama farankaa kana hunda? Oolatan. Faasigaadha. Faasigaadha. Oolaatti bita. Oolatti hin tanna. Maa xinqanne? Konkolaataa kophaa kee ooftaa kanatti hin nyaannu. Aha. Cuubaan jira bee. Ayyaanni xinqataa torbee booda jira. Amala gowwaa kana. Egaa waan waliin turtaniif guddaa galatomaa jechuu barbaanna. Ayyee mee ta'ame waan tokko tokko maasuuf. Ayyee. Tole. Akkam ture sagantaan keenya? Baay'ee bareeda. Biyya Waayee nagaa. jira. Egaa baga geessanii jechuun qabaattee carraan silaa.
Taleeshi. Duraan dursee amantii warra kiristaanotaatiif baga ayyaana qillee geessaniin jedha. Achiin harmee koo, abbee koo, akkasuma obboleettii koo biyya Dubaay kan jirtu Mastaawot kan jedhamtu baga ayyaana qillee ittiin geessan jedhaani. Hiriyoota koo akkasuma naannoo koo baga ittiin siniin ga'een jedhaani. Duraan dursee baga ittiin siin ga'e jechuudha nan barbaadu. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hunda baga ittiin siin ga'e. Ittaan sunaan hordoftoota tiktookii hiyyaa hunda keessaniin baga ittiin siin ga'e. Kanna harmee koo Alamituu fi beeksisa kiyyaan baga ittiin siin ga'e isiniin jechuun barbaada. Duraan dursee amantaa kiristaanaa hundi keessanuu baga ayyaana qilleetiin siin ga'een jira. Keessattuu haadha koo baay'een si jaaladha. Qagalatooma. Hayyee. Sina baga geesse jette siin ga'u. Amma jechuun qaba kamaaliif uummanni bal'aa jira waan ta'eef annaaf uummatullee jiraachuu danda'a. Kanaafuu hordoftoota amantaa kiristaanaa hordoftan maraaf baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana qilleetiin isiniin ga'e jechuudhaan akkasumas istiidiyoo keessa warra jirtan kaameraamaanii warra sagantaa kana akkatti qopheessanii bareechitanii waan ta'aniif baga ittiin isiniin ga'een jedhaa. Maatii koo akkasumallee dura jedheera. Dhaamsuudhaan dhaamsanin jechuu barbaadu akkuma beekamu fuula tiiktookiitiin namoota baay'ee bira geenya. Namoonni baay'ee nu ilaalu bifa barumsa qabuun bifa nama bohaarsuun hojjenna. Boru wanta kana guddisnee gara viidiyoo dheeraatti tiiktookiin jechaan yaa viidiyoo gaggabaabaadha yoo baay'ate daqiiqaa 2 waan akkasiin dabarreedha. Akkuma sooree biiqoo wajjiniin ijoollee asitti argaman kan wajjin hojjennu boru gara fiilmiitti fiilmii dheeraa viidiyoo nama bohaarsu barumsa kennu hojjechuu waan barbaannuuf namoonni industirii fiilmii afaan Oromiifaatiin hojjetan harka isaanii diriirsanii taatummaa nuti nu barbaadan irratti yoo nu affeeran nuti gamanumaan qophiidha. Akkasumallee hordoftoota tiiktookii keenya hunda keenya laaltan hundi keessan baga ayyaana qilleetiin isiniin ga'e galatooma. Ayyeessillee galatoomii. Anis immoo walumaa galatti baga ayyaana qilleetiin isin ga'e jechuun barbaada. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessaniyyuu taasisuudhaan immoo maatii kiyya akkasumas mucaa kiyyaa fi haadha manaa kiyya Aram Darajjee Naftee Biqilaa baga ayyaana waggaa kana nagaan geessan. Obboleessa kiyya Firaa'ol Magarsaa baga ayyaana qillee geesse isiniin jechuun barbaada. Guddaa galatooma. Ayyee. Carraa kana naa kennu keessaniif hedduu galatoomaati. Hordoftoota kiristaanaa kan taatan barri hundi keessanuu baga ayyaana qilleetiin isin ga'e jecha maatii koo hundaaf obboloota koo warra na bira dhaabbatanii na jajjabeessaa turtan carraa kana baga isin ga'e jechuun barbaada. Eeduu Deevaa Nasii na bira teessanii na jajjabeessaa turtanii warroonni immoo tiiktookii isiniin ta'uu dhiisaan jechaa turtan warroonni maatii koo maratti deemtanii akka namni tiiktookii dhiisutullee na gochaa turtan arraba guddaa ga'eetiin jira. Faazariin koo asirratti akka narraa biroon barbaada. Tiiktookii akka hin hojjenne baay'ee na dhoowwaa ture maaliif maqaan kee bada kan jedhuun waan baay'ee itti himaa turanii na bira dhaabbachaa ture. Innaa na dhoowwaa tureeti amma bakka guddaa ga'een jira. Umriinaaf dheeradha. Innaa carraa kanaan immoo lamee baay'ee si galateeffadha. Waan kana keessaa kan seenu waan na godhisidha. Innaa waan guddaan narraa qabda jechaadha. Fixee dhimeen fixu. Innaa baay'ee galatoomii anaaf obboleessa koo bichaa otoo hin taane anaaf waan guddaadhaati. Innaa hundi keessanuu baga ayyaana waggaatiin isin ga'e maatii koo mara hundaaf haadha kiyyaaf abbaa kiyyaaf baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Carraa kana kennuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundumtiyyuu baga ayyaana qilleetiin isin ga'een jedha. Kanatti aansuun immoo maatii koo godina Shawaa Lixaa kan jiraattu harmee koo irra caalaa waggaa hedduudha addan argee waggaa 4 fixadhee yaada. Bakka jirtutti nagaa naaf ta'ii nan jedha. Kanatti aansuun immoo hordoftoonni tiiktookii illee kan nu ilaalaa jirtan kan nu argaa jirtan warri keessaa warri alaa bakka jirtanitti nagaa nuuf ta'a jechuun barbaada. Hayyeegaa hundi isaanis nuuf dhufu ergaan keessanis hin qaqqabe jedhee yaada. Yeroon keenya asuma irratti nu dhaabe malee silaa waan baay'ee taphachuu ni dandeenya ture. Silaa ayyaana waan ta'eef iyyuu waan baay'ee dubbachuus taphachuus gaaffis wal gaafachuu hin dandeenya garuu yeroo nu murteessiti.
Ani sigaa irra deebi'uudhaan baga ayyaana qilleetiin isin ga'e jecha maatii koo hundaan hiriyoota koo maatiiwwan firoonni koo hundi baga ayyaana qilleetiin isin ga'e jecha sagantaan keenya hir'isu arraa kana fakkaata ture waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha torban keessan torban jaalalaa torban nageenyaa isiniif haa ta'u nagaa ta'a. Yo ya baboko. Yo ya baboko. Yo ya babileko. Yo ya baboko. Ababe guduru ababoko. Yo ya baboko. Barediti horro ya babileko. Yo ya baboko. Obselen turu ababoko. Natika dumalo ababileko. Yo ya baboko. Rille ya baredu marga berra magale. Dumbushe mana ya du zivaniya. Rille ya baredu marga berra magale. Dumbushe mana ya du zivaniya. Rille okormi gobe nagaraftare. Yon sitti boe korna duftare. Rille ya baredu marga berra magale. Dumbushe mana ya du zivaniya. Oh ya magale, ya magale, oh ya magale, ya magale, oh ya magale, ya magale. Geshe ya geshe, geshe ya geshe, geshe ya geshe, ya geshe, geshe amma farsoti nagal, bojore durba narbati kabat, mulite muka bofkara, ige nufa yonsiya de geshe ya geshe. Ige nufa, yo siya.